Eertiraa Isaayyaas Afeworqii erga ministeera muummee Abiy Ahmed gara aangootti dhufanii nagaan bu'een booda mootummaa Itoophiyaa cimsanii qeeqan. Isaayyaas Afeworqii kabaja guyyaa walabummaa biyyattii Tibbanaa irratti bulchiinsa mootummaa Abiy Ahmed bulchiinsa Oromummaa jedhanii ibsan. Qeeqni Isaayyaas maal akeeka? Waa'illi keenya Habtaamuu Xibabuu dhimma kanarratti xiinxaltoota siyaasaa lama haasofsiiseera. Yuunivarsiitii Finfinneetti barsiisaa saayinsii siyaasaa fi hariiroo idil addunyaa akka ta'an Dr. Salamoon Mabree walitti dhufeenyi biyyoota lamaanii gara hamaatti deemaa jiraachuu ibsaa jedhan. Walitti dhufeenyi kun maal fakkaatan jedhuuf walitti dhufeenya gaariidha jechuun hin danda'amu. Walamaanuu hin jiru. Afaaniin illee walitti darbuutu jira. Walitti dhufeenya gaariidha jechuun hin danda'amu haala amma jiru kanaan. Meetaris Dooktar ejjennoon mootummaa Itoophiyaa maali jettanii yaaddu yeroo ammaa kanatti? Amala akkamiitutu jira? Iftoominni hin jiru. Uummaawwan naannoo giddu galeessa baha Afrikaa, Horn of Afrikaa iftoomina hin qabu yeroo dheeraadhaaf jechuudha. Dhoksaadhaan kan mari'atanii uummanni hin beeku. Uummanni gamanaanis ta'e gamasumaan akkuma naannootti jechuudha. Egaa kanaan aansee mootummaan Itoophiyaatis dhimmoota baay'eedha kan kaasaa ture. Waa'ee access to the sea rakkoon biyya keessatti dhalatee keessattuu kaaba Itoophiyaa naannoo Tigraayitti dhalatee amma ammaatitti furmaata gahaa argachuu dadhabillee inni mataa isaatiin gahee isaa qaba rakkoon amma walitti dhufeenyi biyyootawwan kana rakkoon kanan ilaalutti. Kanaafuu mootummaan Itoophiyaatis haali mootummaa uummata har'a miliyoona 120 oliiti jedhamu kun jaarraa 21ffaadha. Siyaasa biyya keessas ta'e biyya alaa irratti siyaasa sagalee hawaasaati iddoo kennu adeemsisuun murteessaadha. Biyyoota Awurooppaa 1980 century keessatti secret diplomacy mootummoowwan isaanii waggaa gaggeessanii badii guddaatu gahee wal waraana guddaatu gahee barris gadaan biraati baran biraati siyaasa ammayyaa ta'e siyaasa uummata ofitti qabatee iftoominaan hojjetamu hojjechuun mootummaa Itoophiyaatiifis ta'e mootummaawwan naannoo kanaa walitti dhufaniillee waliin hojjetanii waliin mari'atanii rakkoo hiikuudhaafillee bu'aa qabaa jechuudha. Gahee guddaa taphachuu hin danda'u jechuudha nagaaf. Keessattuu biyyoonni lamaan mormituu biyya isaanii keessa jiru ni deeggaru. Fakkeenyaaf Eertiraan hidhattoota faannoo wajjin akkasumas qaamolee biroo garee TPLF Dr. Dabratsiyooniin waliin hoogganamu waliin hariiroo tolfachaa akka jirtu dubbatamaa. Gama biraatiin immoo gareen mormituu mootummaa Eertiraa aangorraa kaasuu karoorfate Birgeed Nahamaduu kan jedhamu magaalaa Finfinneetti waajjira banachuu isaatu himama. Tarii biyyoonni kun bifa kanaan itti fufu taananii jalqaba irratti muraasa naa kaastaniirtu dhuguma gara waraanatti seenuu danda'u. Tarii waraanni kan uumamu yoo ta'e illee eenyu faatu irratti hirmaachuu danda'a? Fakkeenyaaf amma Eertiraan kanaan dura Ijiptii fi Somaaliyaa wajjin hariiroo tolfattee turtee boodarra immoo Somaaliyaan as deebitee Itoophiyaa wajjin waliigaltee irra ga'uun isaanii in yaadatama. Tarii dhuguma gara waraanatti kan deemamu isinitti fakkaata? Yoo deemame immoo biyyoonni kun dhuguma waraana gochuudhaaf humna qabu haalli diinagdee keessatti argaman waan kana ni heeyyama? Hin ayyamu haalli diinagdee gabaabumaan isa jechaati marratti kaastirraa ka'uudhaa fi haalli Eertiraa keessa jirus Itoophiyaa keessa jirus gonkumaa haalli qabeenya akkasii waraana fooluu hin jiru jechuudha. Wanni ta'uun hin malle walirratti namoota kakaasuudhaan ijaaruudhaan siyaasa gadi du'aa abbaa fe'aa ta'u mootummaan Itoophiyaatis dhuguma Eertiraa irratti qaamawwan warra mootummaa Eertiraa afaan qawweetiin falmina jedhu an ijaaru hoo ta'e kan Eertiraatis ta'e waan tokko dhaga'amaatti jira kan kana godhu hoo ta'e kuni balaaleffamuu qabaa jechuudha. Wanna deeggaramu ta'uun hin qabu karaa hundumaan. Kun siyaasa fokkisaadha. Mootummaawwan wal jibban addunyaa irratti inuma jira darbee asiif achi garuu yeroo dheeraadhaaf hanga kana walirratti qindeessuun waraana walirratti fannoo jechuun faayidaa hin qabu. Deemee uummatuma biyyootawwan lamaanii kana kan miidhu kuni ollummaa walamantii irratti hundaa'e walitti dhufeenya faayidaa qabu yeroo dheeraadhaaf qabuuf balaa guddaadha. Haala siyaasa baha Afrikaatti dhiyeenyaan kan hordofuu fi xiinxalu Abdurrahman Said Abu Hashem pirezidantiin Eertiraa paartii Itoophiyaa bulchaa jiru akka qaama giddu seentummaa qaama alaa raawwachisutti himachuu ibsan. Haasaa pirezidantiin Eertiraa kun hiika qabu ibsuudhaan eegalu. የሚያስተላልፈው መልእክት እንግዲህ አንደኛው በ2018 ተፈርሞ የነበረው ስምምነት በኢትዮጵያ ሂካን ንቀቡ አከለኮፍስ አውሮፓ በረኩመ 2018 ወሊገልተን ኢትዮጵያ ፊ ኤርትራን አስመራት መለቴሰን አደጅቱ አገርሲሳ ወሊገልቲ ፕሪቶሪያ TPLF ፊ ሞቱማ ፌደራል ገዱት መለታየ ቦዳ ወጎተ ለማን ደርበን ሚኒስትር ሙሜ አቢይ አህመድ ዲማ ኡላ ገላና ካሰኒ ዱበታ ቱረን ኤርትራን ወጎተ ለማ ከሰተ አንገጉያ ከለሰት ኢፈት ዴቢን ከነነ ቱረ
dhimmicha gidduu seentummaa qaama alaatu jira jedhan pirezidaanti Isaayyaas. Paartiin badhaadhinaa Itoophiyaa bulchaa jiru gidduu seentummaa waggoota 80 ture raawwachiisaa jira jedhan. Qaamoleen kun eenyu akka ta'an ifatti hin dubbanne. Tilmaamni jiru garuu United Arab Emirates yookiin UAE isaan duubamoo Israa'elii fi Ameerikaan jiraachuu malu. Mootiin UAE ministeera muummee Abiy Ahmad waliin hariiroo cimaa qabu. UAE'n dhimmoota siyaasaa Sudaan, Liibiyaa, Aljeeriyaa fi Jibuutii keessatti gidduu seenuun himannaa irratti dhiyaateera. Pirezidantiin Jibuutii UAE'n investimentii doolaara biiliyoona 100 ol Afrikaa keessatti gaggeessan cinatti iddoowwan tarsiimoo waraanaan to'achuuf yaalaa jiru jechuun himatan. Akka ibsa pirezidantii Isaayyaasitti ministeera muummee Abiy Ahmad ajandaa UAE raawwachiisuu jedhanii himachuu agarsiisa. ጠቅላይ ሚኒስትር Muummee Itoophiyaa Abiy Ahmad gara buufata qorannoo hawaa idil addunyaatti imaluudhaaf jedhamee gabaafameera. Ammatti gama isaaniinis ta'e gama bulchiinsa isaaniitiin wanti jedhameen jiru BBCnis hin mirkaneessine. Hawaatti ba'uun garuu qarshii guddaa nama gaafata. Fakkeenyaaf dhaabbanni dureessa addunyaa Elon Musk SpaceX jedhamu namni tokko birrii Itoophiyaa gara biliyoona 7tti dhiyaatu kaffalchiisa. Gara buufata qorannoo hawaa idil addunyaa deemuudhaaf maal fa'aatu barbaachisa? Maaltu quunnamuu danda'a? Dr. Salamoon Gurmuu Beekaa Yuunivarsiitii Niwuziilaand Otaago jedhamurraa digirii sadaffaa isaanii damee barnoota Aerospace Medicine jedhamuun xumuran. Zalaalam Taaddasaatu dubbise. Yeroo gara hawaa deemtee inni tokko giraafitiin hin jiru iddoo sana yookiin immoo almost maayikiroograafii jedhama. Almost zeeroo jechuun ni danda'ama. Kanaaf maayikiroograafiitiin kun mataa isaatiin rakkoo garaagaraa fida. Garas gaafa deemame jechuudha. Kanaaf isa kana wajjin wal qabatee maaltu mudachuu danda'a? Warra achitti imalan kana lafeen isaanii haphachuu danda'a. Foon isaanii yookiin immoo muscle shrink kan jedhamu yookiin immoo shunturuu danda'a. Xuunchaan namni tokko garas gaafa deeme. Akkasumas dhangala'aan qaama keenyaa body fluidiin kun garatti naanna'u seeran kan danda'e jira. Yoo achi deeme garuu wanni isaa shift godha. Gara hin baramnetti kan shift godhu jechuudha. Fakkeenyaaf honneen keenya yoo facaastu dhiigaa kan baramee jira normaalaan piroosesii jiraachuu dhaqee garuu inni kun hundi shift ta'a. Honneen keenya mataa isiitiin reshape taati gara biraatitti. Hirribni keenya guutumatti disrupt ta'uu danda'a. Maaliif egaa hawaa kana beeki international space stationii kana gaafa dhaqxe lafatti sa'a 24 keessatti yeroo 16 kan naannoftu yookiin immoo daqiiqaa 93 yeroo tokko naannofta lafatti. Kanaaf almost inni kun immoo sleep pattern kee totally irra isaa yookiin immoo injijjiira completely riskiin garagaraas immoo radiation wajjin wal qabatee guyyaa guyyaadhaan kan saaxilu jira. Isaan kun hundi isaanii mudachuu ni danda'u. Ilaaluu wajjiniin dhaga'uu wajjiniin wal qabatanii ta'u jechuudha. Fakkeenyaaf yoo tasaa argite ta'e viidiyoo garagaraati irratti warra gara san deeman fuulli isaanii kun fa'aa dhiita'eet argita yookiin immoo moon face jennaani. Maaliif fluid shiftii saniidha. Fluidiin sun amma gara mataatti ol shiftan godhu amma waan ta'e giraafitiin achi hin jiru waan ta'e ol darbatte ol deeme malee gadi hin deemu argite yoo ta'e. Kanaaf isaan kun hundi isaanii rakkoo garagaraatti irraan ga'u jechuudha. Gara san gaafa malee abuuraa tokko irratti. Baay'ee ilmaayyuu hammaataadha jechuudha. Namoonni dhibee adda addaa qaban fakkeenyaaf dhibee onnee ta'uu danda'a, dhukkuba kaan ta'uu danda'a. Gara sana yoo deeman balaaf saaxilamuu hin danda'ani? Gara sanii maluudhaaf fayyaa guutuu qabaachuu danda'u qabda. Fayyaa guutuu qabaachuu odoo hin taane dursitee odoo pre-flight qophii garagaraati kan gootu. Eksersaayisii garagaraa hojjetta. Nyaata madaalamaa garagaraa fudhatta. Maaliif rakkoon duratti kaasne kun waan mudataniif isa kana akkamitti damdamatanii ta'u kanarraa akkamitti damdamatanii gara dacheetti deebi'uu danda'u kan jedhu waan jiruuf dursee ji'oota dheeraadhaaf qophiin lafatti godhamu jira. Qorannoowwan yookiin immoo warra gara kana deeman wajji wal qabatee too deemanii rakkoon isaan mudatu kun qorannoowwan achirratti taasisan kun gara dacheetti finnee waarranne lafarratti rakkoowwan fayyaa mudatan kanaaf furmaata gaarii fiduu danda'u gara fuulduraatti hidhameeti. Hundaa ol kan amma abdachiisaa kan ta'ee jiru jechuudha. Ispeesiin kun maaliif fakkeenyaaf fudhannu lafeen namaa kan haphatu yookiin immoo foon namaa kan shuntuuru maalan jedhu gaafa umriin deemnedha. Gara ispeesii garuu deemtee dargaggeessas ta'ii si mudachuu danda'a kun. Fakkeenyaaf fudhannu amma uffanni uffatanii deeman tokko ilaalte miti amma G-suite jennaan nuyi. Maaliifidha uffanni sun waan addaa qaba? G-suite jedhama. G-suitiin sun maalidha? Bu'aan isaa dhiigni yennaa bittinnaa'u yookiin immoo sammuurraa gara biraatti akka hin deemne manteen godheetoo qabudha dhiiga qaama keenya keessaa honneen keenya facaastu jechuudha. Mee dooktar fiildii kana keessa sifaana nama meeqame kan barate kan waliin xumurtan baay'eedha. Afrikaarraa nama meeqa fa'aa taatu? Anamma kophaa kiyya kanan xumure sittiin jiru namni biraatiyyuu. Kanaafuu Afrikaarraa nama beekuun qabu hin jiru. Amma biraas ni jiru. Asuma Niwuziilaandii amma immoo na booda kan galee amma barachaa jiru ni jiru. Kanaaf nama baay'ee miti akka addunyaatti lakkoofsan xiqqoodha. Garuu amma akkuma isin jedhe sun amma sadarkaa PhD inni kun beeki.
Garuu wanni inni jiru koorsonni kun amma post graduate master's ni jiru. Post graduate diploma dhaan ni jiru, certificate dhaan ni jiru. Kanaan ni eebbifamu namoonni baay'een yeroo baay'ee. Namoota dhuunfaa akkasiidhaaf wanto gara space stationii kana deemuun akkas muuxannoo qabdurraa hubannaa qabdurraa barnoota keerraatiin eeyyamama hin danda'ama. Ani hin beeku amma maal seeti amma normaali egaa waa baay'ee jira dura siin jedheera amma gara soo deemamu callisee miti kan deemamu tokkoffaa eenyuun kan deemamu kan jedhu adda ba'uu danda'u qaba. Ashama kabajamtoota daawwattoota dhaggeeffattoota keenya. Warreen chaanala keenya faareeffatan like, share, subscribe godhuudhaan commentis nuufannaa yaadni keessan ni hojjibeessaa. Sumaanuu yaada nuufannaa isin jenna. Akkuma beekamu oduuwwan ijoo guyyaadhaan deegii haala yerootti wajjin wal qabatee oduu jiru kan afaan Oromootiin qophaa'an kan garaagaraa maddeen garaagaraa akka BBCdhaa fi VOA afaan Oromoorraa qindeessuudhaan wal sassaabnee kan isiniif dhiyeessinu ta'a. Nu hordofaa isiniin jenna.